yookiin akeekuu yaala yookiin karaa garas Oromoo karaa garas uummata Oromoo qajeelchuu tolcha. Haalli bara darbee fi bara kanaa garaagari. Malli bara darbee uummatnii fi dhaabbotni Oromoo hordofaa turanis sanuma waliin jijjiiramuu mala. Kanaafuu korri kun kora murteessaa fi bifa isaatiinis duratti haaraa ta'u malee isa xumuraa miti. Waldaan ogeessota seeraa Oromoo seerrii fi heerri danqaa keessa jiraachuu isaa fi uummatni Oromoo akkuma uummata kamiyyuu haala akkanaa keessatti hoggansa siyaasaa cimaa kan uummatni hubatee waliin deemu uumuu barbaachisaadha jedhee amana. Hayyoonni jaarmiyooleen hawaasaa keessaayyuu dhaabbotni siyaasaa Oromoo hundi kanuma hubataniiru jennee amanna. Ammaan kanatti addunyaan alagaan dhiyoo fi fagoo uummatni Oromoo keessaayyuu dhaabboti siyaasaa uummata Oromoo irraa hoggansa eegaa jira. Gaaffiin mirga uummatni Oromoo kaasee jiru akkuma beektanii ollaa Oromootti darbeera. Oromiyaa fi Oromootni muuxannoo isaanii gammachuudhaan uummata cunqursaa ofirraa fonqolchee dabarsuuf socho'uuf qooduun isaa gaafatamaa jira. Hoggansi siyaasaa sirrii fi bu'a qabeessa ta'e gaaffii akkanaa maraa ni deebisa. Egeree Oromiyaa fi seeraa fi sirna tolcha. Korri kun isa duraa malee isa xumuraa akka hin taane kanarraa isa kana caaluu fi kan karoorri qabatamaan irratti nu ceesisu akka nu ceesisu tilmaama. Korri kun koraa nagaa fi koraa milkii haa ta'u jechuudhaan mariin keessan amma irraa kaasee banamuu isaan isin ibsaa. Waan dhaggeeffattanii fi baay'ee isin galateeffadha. Milkaa'aa isiniin jedha. Kanatti aanee waan goonuu marii keenya kan cheerii nuu godhanii obbo Tashaaleedha. Isatti aansee warri paaneliin as ba'anii yaada isaanii wayim iskeejulii isaanii dhiyeessuu ta'a. Obbo Tashaale. Kanatti aanee kan dubbatu sagantaa jiru sitti hima dubbatu garuu Dr. Trevor Truman moggaafamee erga Oromoo ta'ee booda Galatooma jennee waamnu kana booda Trevor jennee waamnu asirratti haasawaa gabaabaa keynote speech isa jennu sana nuuf go'a jechuudha. Yaa kanaaf Dr. Galatoos ittiin affeeraa jechuu beektaami? Yaa. I'm not big enough for this. There we go. Well, thank you very much. And it's an honour and a privilege to address you here this weekend. Although I was initially reluctant to do so and needed persuading by Alberto Shari there, and I'm still wondering why you wanted me to present a keynote address this weekend. However, I have to say it's really lovely to see friends from not only the UK but Germany, Belgium, Netherlands, USA, Canada, and especially friends from abroad that I've met in Kenya, people that I
met in Kakuma, people who helped me in Kakuma camp and who helped me in the slums in Nairobi when interviewing refugees. It's wonderful to meet these people again. And I must say congratulations to the organisers. This is the first Oromo event I've ever been to that started within an hour of the opening time. I normally joke that Oromo people do not need clocks or watches, they need calendars. But today you've shown that watches are indeed appropriate. Well done. Little did I think that 28 years ago, when meeting Lydia Namara, Taha Abdi, and Mohammed Amin, now known as, I was then known as Jamal, at my start of the Oromo journey back in 1988, little did I know that I would be seeing friends, Oromo friends, die over the next 28 years. Little did I know that I would be adopted as an Oromo citizen and be standing here as Gelato to address some of those who may be holding the future of Oromia in their hands. I'm not a politician, I'm a bad-tempered irritant, I'm politically naive, but I have some common sense observations which I will pass on. I've been present at many occasions which have been described as crossroads, turning points, pivotal moments. They were not. It's all part of a process with one important stage after another important stage. But today is important for several reasons. We are being noticed now more than ever before. We've been ignored up until now, partly because of poor organisation and partly because the Oromo people are poorly connected. We're benefiting now from other people's joining in the struggle and their connections, their better connections with the media and with NGOs, including Human Rights Watch and Amnesty International, which should be impartial. But because of these connections, more is being said about the Oromo struggle and the difficulties in Ethiopia. To some extent, this is our own fault. We have been inward-looking, talking to ourselves like a pastor preaching to the choir in the church, instead of reaching out and speaking to others. We need to cooperate with each other, that's paramount. But we need to reach out and cooperate with other people too. Imagine my embarrassment. 2 days ago, I was speaking to a man who runs a small NGO in the UK, facilitating enterprises run by refugees. And we cooperate on a venture to stimulate the government to welcome more Syrian refugees in the UK. We were at an event on Islamophobia 2 days ago, and he was telling me that he knew about the Oromo. He's helping an Oromo establish an enterprise up in the northwest of England. He's been doing this for over a year. But I didn't know this. I haven't been told. It's the lack of communication and cooperation between Oromo people in the UK. Imagine my disappointment when the Oromo Church in London refused to cooperate and help in financing the education of schoolgirls, Oromo schoolgirls in Nairobi. And imagine my anger when a couple of years ago I was delighted to be at a lovely Oromo wedding in London, when the pastor used this wedding, this joyful occasion, as a platform to launch a homophobic rant. And now this is not the way to do things. You don't campaign against other people's human rights when you're trying to promote your own human rights. This will not do the job. Or as we say in rural Britain, this won't get the pigs in. It won't cut the mustard. We need to get over our own egos. It's the trampled grass who are important, not the trumpeting elephants.
I'm sick of seeing promising people who sacrifice the good of the people on the altar of their own ego. We need to rise above this ego thing. We also need to rise above the cheap politics of populist racism. We've seen a rise in xenophobia and racist hatred in Britain since the Brexit vote, and some reversal of the progress that's been made in relations between peoples over the last 70 years in Britain. It's very easy to whip up intolerance of other people, and Oromo politicians are just as guilty of this as others have been. We need to cooperate not only with each other, but we need to reach out and cooperate with others. Just like the founders of the Machachalama Association said in the 1960s, and just as we were reminded about this by Alamu Kitesa himself at an OSA conference in 1996 in America. We need to reach out to others. As James Jeffrey, a journalist who wrote in the UN news agency IRIN on the 3rd of October, he wrote an article called "Is Ethiopia Unraveling?" Now this in itself is a huge step forward. You'd never see a headline like that before, not in my knowledge, on a mainstream media outlet. "Is Ethiopia Unraveling?" was the title of his piece. He pointed out that Amhara protesters in Gondor region were carrying posters calling for Bekele Gerba to be set free from prison. Have we seen Oromo protesting about the detention and torture of British residents and Gimbok 7 Vice Chairman and Dargachu Sige? Have we seen Oromo people protesting about that? Have we seen Oromo people going to the embassy? Have we seen Oromo people going to the Foreign and Commonwealth Office complaining about the treatment of Andargachu Sige, a British resident in Ethiopia? Have we seen that? I have not. How many Oromo have we seen campaigning about refugee rights in the UK? How many Oromo have we seen campaigning about the treatment of youngsters in Calais, or getting under 18-year-olds from Calais into the UK? This includes Oromo kids who come through Calais. Oromo are ideally placed to campaign against Islamophobia in the UK. With Oromo Christians, Oromo Muslims, we are ideally placed to be pivotal in that struggle. Have we seen Oromo doing this? No. Have we seen Oromo campaigning about the weapons trade? It's British weapons that are killing Oromo refugees in Yemen, dropped by the Saudi Arabian Air Force, whom we supply with planes and bombs. Have we seen Oromo complaining about this? No. Have we seen Oromo complaining about immigration detention in the USA and the UK? There's lots of injustices in the immigration system in all Western countries. Have we seen Oromo complaining about that, protesting about that? No. We've all been inward looking. As James Jeffrey said, this journalist in the UN news agency IRN, but the civilian opposition is also criticised for not matching the volume of its anti-government rhetoric with effective policy alternatives. He continues, today the opposition remains divided, apparently unable or unwilling to coalesce into a single effective voice. This is your job this weekend, to begin forging this effective voice among yourselves and with others. The ability is there. We need the willingness, which is possible, to forge. We need to work hard. I remember Zenawi, who happily now is roasting in hell, I hope. I remember him saying in 1991, the Oromo were having parties while we, the TPLF, were digging trenches
They were working when the Oromo were celebrating. The time is right. Ngasa Kumsa, one of my greatest Oromo heroes, said in, I think it was 1990, that the Oromo struggle is like a big cooking pot. It takes a long, long time to get it boiling. But once it's boiling, you cannot stop it. It will cook itself. Now, the Oromo youth are boiling. They're brave, perhaps foolhardy, with everything to lose individually, nothing to lose collectively, with everything to live for and to gain. And when Faisa Lalisa crossed his forearms for the world to see as he crossed that marathon line, that was a sign that the pot is boiling. Now's the time to get to work. Leave your egos outside and leave your prejudices behind. Never before has it been so important to agree on strategy and to speak with one voice. I wish you good luck and may your gods be with you. Thank you. Galatomi Dr. Galato. Walga'iin keenyatti fufee jechuudha. Kanatti aanee warra kaanii gara waltajjiitti waama. Adda dinqinesh dheeressaa kanatti aanteetu dubbatti. Dr. Girmaa Waldasanbat dhaqqabee yoo ta'e hin beeku. Dhaqqabee jiraata isaa dhufu gaara waaqasaa as waltajjiitti as kootu wal duraa duubatti fuudhu. Really, assessing the past and pointing the future. Malakate ishenu ibsiti bakka buutu dubartootaati Ameerikaadhaa dhufte jechuudha. Waan ishee jettu mara dhagaa. Sagalee keessatti barbaachisa. Nagaa Waaqayyoo isiniif haa baay'atu akkam jirtu. Akkuma obboleessi koo jedhee egaa waan natti fakkaatu isa kanaan dura maal keessa turree amma eessa jirraa gara fuulduraatti maal gochuu qabnaa isa jedhu waaniin qofaa kootti yaadu uummata koo saba koo wajjin gadi baasee dubbadhee waan ta'u irratti akka hubannu jedheeni. Duraan dursee warra sagantaa kana qopheessee asitti nu affeeree guddaan galateeffadha, galatoomaan jedha. Kanatti aansa dhiifama naa godhaa, afaan waliin makeen dubbadha. Maaliif jechoonni tokko tokko bakkatti sirriitti naa ibsanitti afaan Ingiliziittan dhimma bahaa. Isa kaan afaan Oromootiin dubbadha. Naaf kolcha kana naa fudhattu dheeruma yaada. Yoo fedha keessan ta'e dura jaarmiyaan bakka dhufee bakka bu'ee dhufe xinnoo ishee waa isaa ibsuu barbaada. Ijaarsa dubartoota Oromoo addunyaa bakka bu'een waamameera. Waa isaa xinnoo isheetiin ibsuu danda'e ranaa gootu. Xinnoo ishee ranaa godha. Ijaarsi dubartoota Oromoo bara 2007 USA keessatti
ijaarame non-profit non-political organizationidha. Kanenna visioniinsa dubartoota Oromoo politically, economically, socially, culturally empowering gochuudha. Gabaabaadhumatti asirratti argitu yeroo nutti gabaabbata. Miishiniinsa isma argitan kanadha. Badaa keessa deebi'uun baadhe yeroo hin qabu inni nan darba gooliin keenya sachuma jira. Umarratti waa lama qofaan dubbachuu barbaada. Parpasiin keenya sachuma jira. Ifama sa'aatiin qabdu na jedhaniiru kanaaf ani gaggabaabsa. Means of achieving waan kana bakka gahuu fi core value keenya sachuma jira. Ifama naa godha. Amma ammaatti hojiin hojjetaa turre bakka adda addaatti dubartoota gurmeessuudha, ijaaruudha, konferansii adda addaa gochuudha, treeningii adda addaa walii kennuudha. Cultural yookiin immoo aadaa keenya argisiisuudha karaa adda addaa. Bakka adda addaatti konferensoota gaggeessaneerra. Sagalee uummata keenyaa ta'uudha immoo sagalee uummata keenyaa taanee hiriira baasuu of beelessine waa'ee taa'osii fuuldura dhaabbanne guyyaa lama guyyaa sadii buluu xalaoota adda addaa addunyaa irratti bakka mootummoota addunyaa irratti iyyachuu waan kana fakkaataan hojjechaa turre. Akkasumas amma dandeenyetti ijoollee keenya warra refugee karaa refugee warra jiranis gargaaruu yaalaa turre. Amma garuu projektiin guddaan hojjechuu irra jirru afaan Oromoo ijoollee keenya diasporaatti dhalatanii guddatan barsiisuu jalqabne July 2015 irraa kaasnee jechuudha. Kanarratti baay'ee namni hundumtu akkana dhagawaniin barbaadu generationiin Oromoo biyya alaa jiru nu booda dhaabachaa jira. Kana beekuu qabna. Identity crisis tokkoffaa identity crisis ijoollee keenya irratti uumaa jirra. Lammaffaa ijoolleen keenya Oromoo akka Oromootti taatee itti fufuu hin dandeessu. Awurooppaa fudhadhaa afaan adda addaatu jira. Jarman afaan isaa qabaa, Noorwee afaan isaa qabaa, biyyi hundumtu Faransaay afaan isaa qabaa. Ijoolleen kana keessatti guddatti. Ijoollee kana walitti fidnee sin Oromoodha jennee afaanittiin ijoollee kana Oromoo goonuu hin qabnu. Kana hundumti keenya hubannu. Erga darbeeti gaabbina nuti yeroo hundumaa. Otun beekin erga liqimsamnee booda gaabbina adaraa keessan hundumti keessan sammuu keessan keessatti fudhadhaati galaa akka irratti hojjetan waliin hojjennoo barbaachisaa ta'e. Kanaaf ijoollee keenya afaan Oromoo barsiisuun nu barbaachisa. Waa'ee isa dura waa'ee UN jedhu xinnoo duubatti naa deebisi. Xinnoo ishee duubatti. Xinnoo gadi buti. Darbe amma itu masih darbe barreeffama bira naa gala darbe ishee kana akka dubbisnu barbaada waa'ee UN inni jedhu darbe amma ifama darbe darbe gadi fuulduratti darbe darbe ifam darbe kun ijoollee otoo sagaleen isaa dhagahamate baay'ee namatti tola. Faarfannaattiin isaan afaan Oromoo caasaan keenya kana darbe ammayyuu kana asirratti deebi. Ishee kana naa dubbisa. Ishee kana waan UN jedhu waa'ee dubartootaa irratti naa dubbisa. Sirriitti naa dubbisa. Sinitti mul'ata miti ani dubbisuu nan barbaachisu. Please read it. Dubartootaa ijaaru. Harki 50 dubartoonni mana taa'anii haga deemnee as geenyeerra. Bu'aa keenya garuu argaa. We need dubartoota gadi baasu, dubartoota hirmaachisuun nurraa eegama tokko keenyarraa. Waan takkallee furmaata argachuu hin dandeenyu. Hirmaannaa dubartootaa ala. Kanaaf kanarrattis naa hubadhaa waanuma kana jedheen darbasaadhaa fi
gara saharraattiin darba. Har'a seensa jedhutti naa baase. Okay. Ishee kana naa ilaalaa gaa. Oto kufnaa beekanii, kufnee cabnaa beekanii, agaarran utaalanii. Oto duunaa beekanii, duunee bannaa beekanii, walittuu nammaatanii jetti walliftuun biyya keenya. Kana naa qabadhaa. Oto waan gara fuulduraatti ta'uuf jiru beekna ta'e yookiin hubanna ta'e hagamma rakkoon kun guutee nurra darbee asin nu ga'u ture. Kana yeroon jedhu Oromoon waan hubatu waan argu jechuu koo miti. Garuu nam tokkeen dhuunfaadhaan waan nutti fakkaate waan hojjennuuf miidhaa uummata keenyarra geessisaa turre jirras. Har'a kanaan irratti dubbadhu uummanni Oromoo eessaa ka'ee eessa gaheera. Gara fuula duraatti gara mitti adeemuu qaba isa jedhu akkuma obboleessi koo sila jedhu assessing the past and pointing the future isa jedhudha. Kana yeroon jedhu waan hunda isin caalaa beekee miti. Isin hundumti keessan na caalaa waan baay'ee beektu. Garuu waan natti fakkaate waan na keessa jiru saba kootti baasee uummata koo wajjiniin isa sirrii ta'e akka sirriitti sirriin taane moo wal sirreessine akka itti adeemnuuf hin barbaadu. Hubachiisan qaba asirratti. Wantoonni an asirratti dubbadhu hundi yaada mataa koo akka ta'e naa hubadhaa. Yaada mataa kooti. Nama tokko yookiin immoo gartuu tokko komadhee isa kaan jajuuf miti. Kanaaf niitiraalii hammataa koo ta'uu sanaa ilaalaa. Garuu immoo dhugaa jirtu irratti waan natti dhagahame firoottan koo waa'ee Oromoo nu galchettanii addana jirtan wajjiniin mari'achuudhaaf. Kana keessatti adaraa jedhee kaniin gaafadhu garaa qulqulluudhaan wal dhaggeeffannee akka saba tokkootti waan gochuu qabnu akka gochuu dandeenyudha. Yoo dogoggorri jiraate yaada dogoggora ta'e sanarratti qofa akka wal sirreessinu malee personality akka walitti hin buune waa'ee personality akka hin taane dogoggora yaada irratti yeroo hundumaa yaada irratti wal mormuu waan qabnu malee personality irratti miti. Kana naa hubadhaa jechuu kooti. Gara ijoo dubbii kootti yeroo deebi'u egaa uummanni Oromoo bara Minilik irraa kaasee waan keessa darbaa ture hundumti keenya ni beekna. Isa sana xinnoo isa darbe irraa xinnoo ishee hubannoo akka qabaannuuf xinnoon tuttuqama mataa ishee. Ani badikaa. Akka hubannuuf Oromoo keessa gantuun ni jira, gowwoomamuun yookiin nama amanuun ni jira. Bara Minilik gantummaan akka goobanaa daachee fi nama amanuun yookiin immoo gowwoomsamuun akka Abishee Garbaa hin jiru ta'e Minilikas hin darbu ture. Bara Dargii keessa itti fakkaachuun yookiin immoo gowwummaa akka Hayilee Fidaa hin qabnu ta'e yeroo sana Oromoonni dammaqanii wal ijaaruu jalqaban mancaanii nafani ture. Bara Wayyaanee keessa nama amanuurraa kan ka'e waraana keenya mooraatti gashinee otoo hin ficcisiisne ta'e Wayyaaneen akkas akka garaashee biyya keenya keessa burraaqxee haga kana geessistu. Xumura Wayyaanee kana keessatti immoo garaa fi dantaa ofii ilaaluudhaan uummata cabsanii uummata keenya cabsiisaa jirra. Yeroo natti egaa otoo baay'iftee naan jettu otoo fifaachuun booda dhufeedha Oromoon. Kanaaf otoo tonga hin dura darbisnee akka yaannuufan hin barbaadu. Yeroo ammaa kana
maal gochaa jirra bakka kanatti waan gochaa jiru sirriitti yoo hubanne effektii isaa maal akka ta'uuf jiru arguu dandeenya critical thinking nu barbaachisa amma waan irra jiru kana hubachuuf waan gochaa jirru Oromoon biyya keessaa lamatti reeni Oromoo biyya keessaaf Oromoo diaspora jedhee lamatti reera ofiisaa waan gochaa jiru Oromoon biyya keessaa dhiiga isaa dhangalaasee qabsoo finiinsaa jira nu birmadhaa sechaa jira kana qabadhaa Oromoon biyya keessaa qeerroodhaan hoogganame tokko tahee wayyaanee raasaa jira warra duris naasisaa jira jecha qeerroodhaan hoogganame isa jedhuu fi warra durii kana beekaadhuman dabarsanii jedhee qeerroodhaan hoogganame isa jedhu kana qeerroon eenyu seedhu gaaffitu ture amma gidduu kana garuu gaan kana qopheessee booda ofuma isaanii of ofsaa jiru achi keessa linnu warra duris raasaa jiran jedhu kana yeroo kana warri duris Oromoon hagga kana gaha jedhanii yaanne ture amma naasuudhaan ka'anii asifachi wacabbaraa namoota keenyas tokko tokkoon sammuu xaxaa jiru asirratti sirriitti wal hubannu afaan faajjii uummata keenya keessatti uumaa jiru har'as nuti isuma isaan jedhan fuunee afarsaafii jirra jagnoota Oromoo nuu faarsaa jiru warra bara xaaliyaanii faa bara daddaa Itoophiyaaf du'an warra jedhan kana jagnoonni kun yeroo sana handhumanii fi Itoophiyaan kun jaara Itoophiyaa jedhanii handhumanii fi Itoophiyaa Abashaan keessatti kabajamu Oromoon keessatti salphatu eeguuf turan han hojjetaa turan malee Oromoon bakka biyya isaa ta'e abbaa biyyaa ta'e keessatti jiraatu miti isaan falmaa fi an turan jechuudha itti dhaadachuun keenya bu'aan isaa maaliidha se jedhu akka hubannuuf jedheen Oromoon diaspora maal gochaa jira mee tokko tokkoon keenya waan gochaa jirru ofii keenya haa ilaallu anarraa jalqabee jechuu kooti kana gochuuf ofii keenya ofaa gaafannu riisarchiin nun barbaachisu waan keessa jirruuf waan gochaa jirru fi keenya waan beeknuuf riisarchiin nun barbaachisu beekna hundumti keenya waan gochaa jiru amala keenyaa fudhannu ifa manaa godha ani dhugaa dubbadhee dhugaa irratti haasa'uu hin barbaada amala keenyaa ilaallu wal goomachuu wal tuffachuu wal salphisuu wal xiqqeessuu wal hamachuu wal dura dhaabbachuu waan tokko jalqabe yookiin informationii walii irraa hatu isa hojjetu irraa ejjetanii anatu hojjete jedhanii of faarsuu of argisiisu nuti xinnaa ta'ota isinitti dabalaa hojiidhaan ijaarsa tokko irratti kabraa ijaaruu masaanuu ijaaruu jechuudha hojii tokko hojjetu faallessoo wal dura dhaabbachuu waan tokko jalqabe wal gargaaruurra wal dura dhaabbachuu jaarmiyaa tokko isa tokko kabajuurra wal dura dhaabbachuu akka hooggana uummata Oromoo maraatti uf agarsiisu yaaluu kabraa akkuma mataan nuuf mijatetti tokko karaa keenya irraa aangoota Ameerikaa kabiroo haasofsiisaa jirra qunnamtii gochuun hamaadha jechuu koo miti garuu yeroo nuti goon effektiin isaa maaliidha isa jedhudha kuni ani wala isa gara fuulduraa hin dubbanne isa gara fuulduraa waan jennee dubbisnutu murteessa akka fedha keenyaatti dhaqnee haasofsiisna inni tokko Itoophiyaa tiksuuf dubbata inni tokko Oromoo naa bilisoomuu jedhee dubbata jarruu kana nuu hubachuu hin danda'ani confusion isaan gidduutti uumna clearly waan ta'e warra Habashaa wajjin inni seeroo negotiate goonu
kun wanniidha. Akkuma nutti dhagahamettidhaan wajjin hariiroo uumnu uummata Oromoo bakka buunee miti mataa keenyaan. Kuni walii gallee gaaffiin keenya maadha waan hojjechuu qabnu maalidha se jennee adda baafannee afaan tokko ta'e yeroo dhaqnee dubbanna ta'e waan gaariidha. Kameeraan kaasina. Kanaafis mootummoonni itti himachaa jirru nu dhagahuu didaniiru. Irraan darba waan baay'ee as keessa isa gara fuulduraatti maal goonaa isa jedhu irratti hin dhufa yeroon koo xinnoo dheedhanii kana keessaa ba'uuf maal gochuu qabnaa isa jedhu hin dhufa. Afaan Ingiliziitiin hin dubbadha. Waaltu nu barbaachisa maal gochuu qabna. Tokko transparent communication qabaachuu qabna. Kuni akka isa ammaa jeequmsa kana keessaa nu baasa. Wal komachuurra walitti dubbannee transparency taanee walitti haasa'uu qabna. Inni biraa breaking down silos jechuun sammuu keenya keessatti tuulamee isa ture. Sammuu ego, sammuu wal hamachuu, sammuu wal jibbuu, sammuu wal irraa fagaachuu of keessaa caccabsinee gantuu qabna. Kuni maal dhuuma? Open mind taanee walitti haasa'uu dandeenya jechuudha. Isarraa kaanee open mind people can see the future. Open mind yoo taanes fuuldura keenya arguu dandeenya. Isa booda solid foundation irratti wal ijaaru. Solid foundation wal amantii yaada tokko qabaachuu uummata keenya haalatti bakka bu'u irratti hojjechuudha. Isa gara fuulduraa ani akka koottanii yaadu. Inni duraa Oromoon Oromoo ta'ee miila lamaan dhaabbatee of danda'uu qaba. Kanatti hirkanna as deemna wanne kufaatiidha. Inni hirkachuuf dhamaanus nu jalaa kufa. Maaliif nun dhamanu kaa? Yoo jabaannee ammallee ijoolleen waan gochaa jirtu sana keessatti dhageettii qabaachuu jalqabneerra. Tuffatamuu keessaa bahuu jalqabneerra. Yoo of taanee dhaabbanne, yoo akka Oromootti dhaabbanne malee gara fuulduratti adeemuu tuffatamuu keessaa caccabuu keessaa bahuu hin dandeenyu. Kanaaf yaada tokkoon waan gochuu qabnu. Han ilaaluu qabnu, kana gochuuf han ilaaluu qabnu. Uummanni biyya keessaa maal barbaada isa jedhu. Gaaffii kana of gaafanne gaaffii sanaaf deebii kennuu qabna. Gaaffii sanaaf yeroo deebii kenninu waan hojjechuu qabnu beekna jechuudha. Miinaa keenya addanatti gaafaanicha ni jedha. Addaan baasuu dandeenya ofii keenya jechuudha. Isa uummanni Oromoo gochaa jiru hin deeggarramoo hin mormina. Period. Hin deeggarroo ta'e waan gochuu qabnu hin dubbanna. Hin deeggarroo ta'e asuma irratti dhaabna. Maaliif yeroo keenya balleessuu hin barbaannu. Hin deeggarroo jenne akkamitti tumsinaaf yoo jenne akkamitti haa gargaaru maaltu nurraa eegama bifa kamiin humna taanee dhiyaachuu dandeenya isa jedhu irratti mari'achuu qabna. Ani egaa Oromoon Oromoo ta'ee akka Oromootti ofiisaa danda'ee wal qabatee miila lamaan dhaabbatee kana booda abbaa fedhe wajjiniin haasa'e mootummoota aangoota biyya alaa wajjiniin haasa'e illee waan haasa'u beeka Oromoof dhaabbatee afaan tokko haasa'uu danda'a jechuudha. Ofii keenya saakrifaayisii qaba kana gochuuf egaa Oromoof hojjenna wanne Oromoo bakka buuna yookiin immoo afaan Oromoo isa biyya keessaa taanee dubbanna yoo jenne nurraa waan caccabuu qabutu jira kan jedhe sana. Ofii keenya caalchisuu dhiisnee uummata sana yoo caalchisne. Caalchisuu dandeenya. Itti hirkannaa bakka biraatii barbaaduu dhiisne Amaararraa yookiin mootummaa Ameerikaarraa barbaaduu dhiisne yoo ofii keenya dhaabbachuu dandeenya. Goolabne jechuudha. Sa'aatiin keenya xumuramee. Xinnoot na hafeera. Sa'aatii nu kenname keessatti xumuruun egaa dirqama waan ta'eef hundumarratti wanti kun ta'uuf deemaa nama baay'eedha qabna. Yeroo guddaa gaaffiif deebii keessatti yaadni waan jiruuf achi keessatti waan naaf ibsitaa sana dabarsiisa. Thank you.
Ada dinqilesh baay'ee galatoomi. Waan baay'ee bareedaadha. Dubartoonni qabsoo Oromoo keessatti hanga amma dagaagamanii jiranii garuu of dura kun itti fufuun qabu. Kanaaf dubartoota keenya gara qixxee qabsoo keessatti fiduun dura jiraata, gara qixxee falmii keessatti fiduun dura jiraata. Uummata kanaaf walakkaan dubartoota. Yaa kanaaf hiree qixxee qabu jechuudha. Kana mirkaneessuun dirqama hunda keenyaati jechuudha kaate tokkummaan Oromoo maangamta akka barbaachisaa akka ta'e wal qabannee gara galma keenyaatti deemuun hangamta akka barbaachisaa akka ta'e wal malee homaan qabnu isa jedhu central dubbiinshee jechuudha. Wal qabuuf wal takaaluurraa dhaabbannee tokko taanee gara fuulduraatti deemuu qabna yaada jedhu of keessaa qaba. Jechi bu'uura ishee yaadni bu'uura kan ishiin kaaste kanatti fakkaata. Kanaaf egaa isin dhaggeeffattaniittu itti aansee kan dubbachuun irra jiru Dooktar Girmaa Gabrasambatturee ni qaqqabne bakka isaa itti aanee kan dubbatuun irra jiraatu obbo Gaaruma Waaqasaati. Sa'aatiin amma daqiiqaa 11:20 inni haasaa wal fakkaatu nu godha jechuudha. Dhaggeeffanneeti yoo Dooktar Girmaan dhaqqabaa ta'uu baate break wayii fudhanneeti achirraa itti fuuna jechuudha. Okay, guddaa galatooma koree qophii kana qopheessee fi isinis asitti argamu keessaniif guddaa galatooma. Dhuguma namatti toltu. Oromoon akkas baay'atee yeroon arge xiqqaadha yeroo dheeraa fi kanaaf akkuma inni jedhetti fufagaa yeroon koo xiqqaadha. Sagantaan ani qabadhee jiru achirratti ilaalaa maal jedhaan inni jalqabaa we stand united we stand hunde sirriitti wannoon goone wanno gurme gararraa kutteetta ka okay amma argamaa jira united we stand divided we fall jedha jechaani yoo wal taane ni moona afaan Oromootiin jechaadha. Yoo moo wal hin taane yookiin immoo yoo wal amne immoo ni kufnaa yookiin ni mo'annaadha dubbichi. Akkuma beektani naannoo jedhu Human Rights League of the Horn of Africa dhaaba jedhu irraati hundi peejii lammaffaatti naa deebi'e. Isatti isin deebisaa gaggabaabsee isinitti barbaadaa namoonni baay'een beekuu dandeessu. Warri hin beektan yoo jiraattan gaggabaabsee isin hima. Dhaabni kun kan dhaabbate 2007 Kanaadaa keessatti namoonni biyya turtan yookiin biyya keessa salgaltam keessa warri jirtanii gaazexaa urjii ni beektu. Gaazexaa urjii keessaa hojjetaa turre yeroo sanatti immoo dhaaba tokko dhaabne turre Human Rights League kan jedhu jechaadha. Maaliif gaazexaan sun waan baay'ee baasuu waan dadhabdee fi waa'ee mirga namoomaa dhaaba waan barbaadu dhaabne turre jechaadha. Garuu irraa hidhamne waggaa tokko keessatti isa booda manadhaa keessaa erga baanee dhufne immoo akka carraa namoonni baay'een Kanaadaatti waan dhufanii fi achitti dhaabne jechaadha kana. Dhaabni kun erga dhaabbatee hojii guddaa baay'ee hojjeteera. Achirratti dubbisuu dandeessu. Gara 200 ol bifa adda addaan dhimma Oromoo irratti uummata biraa irratti illee gabaasiira jechaadha. Biyya lafaatti waliin ga'e jechaadha. Kanaafis gabaasni godhamaa ture walumatti qabamee dhugaa ta'uusaa fi walitti aansee ba'uusaa irraa kan ka'e United Nations keessatti dhaabni kun kursii qaba jechaadha. Kursii 15 qaba. Kursii sammatti irra teessan kan jechaadha. Miseensa United Nations jechaadha. United Nations waajjiroota 3 qaba gurguddaa. New York headquarter keessatti 5 qaba. Geneva keessatti qabna. Vienna keessatti 5 qabna jechaadha. 15 jechaadha. Kanatti dhimma ba'an jirru namoonni akka gurmaa'anii irra caalaayyuu karaa ikoonoomii yookiin immoo dinagdee karaa mirga namoomaa karaa hawaasummaa karaa adda addaa gurmaa'anii akka irratti hirmaatan yeroo baay'ee affeeraa ture gochuu hin dandeenye kursiin keenya sun achumatti gogee affeeraa qullaa affeeraa jechaadha. Ani waggaatti guyyaa 2 yookiin guyyaa 3 walgahii irratti hirmaadhee waan ta'aa jiru ibsa. Karaa kanaaf kursiin sun akkumatti lafatti hafee jira.
namoonni kana fedhii kana qabdan irra caalaa yoo riseercheroonni waa'ee riseercherii kan mataa keessan kan dhiyeeffachuu barbaadda yoo jiraatan naqunnamuu dandeessu jechaadha. Naqunnamuu dandeessu akka irratti hirmaattantu jira. Dhaqxanii dhiyeeffatu waraqata keessa jechaadha. Uummataafis dhimma baasaa isiniif dhimma baasaa jecha kanumaan bira darba. Isa jalatti anaan himuu barbaadu gara fuulduratti gara jalqabatti na deemsisa jalqabaarratti. Jalqaba peejuwaan. Jalatti akkuma argitanii waan sadiitu jira. Waan sadiitu jira. Inni tokkoffaan maal jedhaa yoo dhaabboleen keenya yookiin immoo uummanni keenya beektonni keenya yoo wal taane hawwii uummata keenyaa bakkaan ga'uu fi salphaadhaa jedha. Success. Yoommoo akkasin ta'u taane faallaasaa yoo hojjenne gaaffiin uummata keenyaa amma jiru dhuman argatu yookiin immoo xumuran argatu itti fufaa jechaadha. Kun egaa kan xiyyeeffatu Oromoo illiis kan jedhaman irrattidha. Oromoo illiis yoggaa jennu baay'een keessan ni beektu. Namoota dhaaba keessaa qofaa miti. Namoota beektota irra caalaa immoo akka dhaabatti wal gurmeessan murteessoodha jechaadha. Kanaaf sadaffaa irratti kanan kaayeru dhaabboleen Oromoo adda addaa jiru. Dhaabboleen kun maqaa Oromootiin socho'aa jiru. Dhuguma maqaa Oromoo amma socho'aa jiranitti Oromoon stakeholders jechaadha hundumti keenyayyuu dhaaba sana keessa hin jiraatiin miseensadha. Warri hin jirres maqaa keenya waan socho'aa jiranii fi irraa gaaffii qabnaa jechaadha. Kana waan ta'eef dhaabboleen siyaasaa Oromoo maqaa Oromootiin socho'aa jiranii qoratamuu qabu ooditii ta'uu qabudha. Ooditii ta'uu qabu jechaan akka horii hammam baafatee hammam gashtee osoo hin ta'in sagantaa baafatanii maqaa keenyaan kaawwatanii sanarratti hammam hojiitti jiraniiru isa jedhu ceenaa jechaadha. Kanaaf hundi keenya gaafachuu qabna. Kan kana gaafannu maaliif yeroo isaatu yeroo ammaatu kanaan nu ga'e jechaadha. Yeroon amma keessa jirru Oromoon yeroo ammaa kana safuu beeknaa wal kabajnaa sana dhiisuu miti garuu mirga keenya yookiin immoo mirga uummata keenyaa gaafachuu qabna. Maqaa uummata keenyaatiin kan ta'aa jiru nutti himuu qabu. Dhaabboleen affeeramanii akka jiran nan beeka. Natti himaniiru irratti argamaniiru argamni hin beeku. Kanaaf kanatti deemaa jirra jechaadha. Anatti deemaa jirru egaa amma hundeetti na tolerance and intolerance jedhamu qaba. Intolerance jechaan qabxiilee lamaan kanarratti himachuu barbaada jechaadha. Tolerance yoggaa jennu Oromoon garaa bal'ata ol bahin. Kanadha. Yeroo dubbannu akka aadaatti Oromoon garaa bal'ataa jenna. Oromoo wal danda'aa jenna. Dhugumadhaa kuni akka dhaabaattis akka nam tokkoottis dhugumadhaa inni jedhamaa jiru kuni hojiitti kamaa jiru isa jedhu ilaallaa jechaadha. Irra caalaa iyyuu immoo yoggaa toleraansii jennu bakka adda addaatti namni gara adda addaatti himachuu danda'a jechaadha. Kan koo kan hin taane kan ani keessatti hin hirmaanne beekumsa laachuufi jechaadha. Just generally yoggaan defining goonuu jechaadha. Yookiin immoo akka ta'etti akka jirutti fudhachuufi nama sanaaf jechaadha. Ofii keenya yoo keessatti hin hirmaannu yoo ta'e dhaaba yoo ta'e garuu jiraachuusaaf beekumsa kennuudha inni guddaan jechaadha. Yoo danda'ama ta'e gargaaruudha jechaadha. Kuni waa'ee mirga namaa wajjin wal qabata. Har'a namni haasa'aa jiru waa'ee mirga namoomayyuu miti. Akkuma isinitti hime waa'ee hawaasummaan haasa'aa jira. Waa'ee siyaasaas miti. Akka hin taane gochuun ayyaana sanarraa qusachuun barbaada jechaadha. Garuu akka hawaasaatti waan keessa jiru haasawwan barbaadeefidha jechaadha. Kanaaf yeroo toleraansii kana jennu yookiin namoonni wal danda'an yookiin namoonni garaa walii bal'atan yookiin namoonni nam tokko hojjetu fudhatanii yookiin recognition laatanii tolereetii godhanii yookiin waliin jiraachuu danda'u jechaadha. Yoo kana goone wanta hojjetamaa jiruuf deeggarsa kennine jechaadha. Inni guddaan isa miti amma. Ana kan argutti si waan jettan beeku Oromoo jidduu garaa bal'achuun wal dadhabamsi hin jiru. Hin argine ani
argaan jiru maaliifi afaan haasawu mana jechaadha kanaaf intolerance gara jedhutan isinii ce'a intolerance yogaa jennu maa inni opposite sanaati jechaadha faallaa sanaati jechaadha kanaaf kan nam tokko hojjete kan qaamni tokko hojjete yookiin immoo dhaabni tokko hojjete itti bishaan naqu fudhachuu dhiisuu fi recognition oowwachuu jechuudha almasaa keessatti hirmaachuu miti keessatti hirmaachuu miseensa ta'a hirmaata dirqamatti hirmaachuu hin danda'amu hin barbaachisu haa ta'u malee hojiin hojjetamaa jiru hojii Oromooti jennee fudhachuun dirqama hamma dantaa uummata Oromoo hin cabsinetti jecha yoo dantaa uummata Oromoo cabsa ta'e fudhachuu hin dandeenyu jecha yoo dhaan hojjedhe malee yoo an keessatti hin argame malee hin ta'u inni jedhu sun hafuu qabaa jechuudha kanaaf akka itti gaafannu toleraansii yoo galaallu akka fakkeenyaatti footoo kana ilaala biyyoota adda addaati sadarkaa United Nationitti sadarkaa adda addaatti namoota biyya adda addaati fidanii wal cinaa kaanii namoonni waliin jiraachuu danda'u isaaniiti jechuudha silaa fiilmii tokko agarsiisa ture garuu qachirraa argachuu hin dandeenye gaarii tokkoon argise kanaaf itti naaf ufemas intoleraansii yogaa jennu isas isinii meeraa darbemas gara dhimma keenyaatti deebinu political intolerance ummata kana ilaala hayyu duree kuni 1991 dhagaa 1991 isin agarsiisa itti aanaa hayyu duree buleencoo maqaa isaanii beektu ajajaa waraanaa obbo Daawud gaafa 91 sana 1991 jecha gaafa biyya turre sana akka itti jiraachaa dhaabni kun haa ta'u malee yeroo amma maal akka jiru agarra ilaala 1991 akkuma sila kaayetti jiru waliin hojjechaa jiru hammam waliin hojjechaa akka jiran isaantu beeka garuu akka Oromootti akka Oromoo taane alaa ilaallutti namoonni ko waliin deemaa turanii jenneetu yaannaa jechaadha hamma 92tti jechaadha isa booda dhaabni biyya keessaa bahee gaafa 2002 mana hidhaatti yeroo bahu jechaadha yeroo sana baanee akkuma akka carra adda bilisummaa Oromoo lamatti hiramuu isaa agarree jechaadha ilaala inni tokko abaa'oo qaama coomsaan jirudha abaa'oo inni sun citee tafee jechaadha akkuma jiru tafee jechaadha kana lagaa gaaffiin keenya kanadha amma ummanni Oromoo dhaaba tokko keessa uummanni jiru waliin jiraachuu qaba yookiin waliin socho'uu qaba amma dhumaatti hin jedhuun qabnu nuti yoo wal dadhabanii yookiin immoo waliin taanee yoo ta'e yookiin immoo caashanii adda baheen caashisee uummata Oromoof hojjedhaa jedhame yoo waamee ta'e isokee akkas ta'uusaaf akkas hin taane isaa isintu hubataa jechaadha isintu amma gara dhumaa irratti isin itti meera performance audit an jedhu isinii kaa isarratti gaaffii dhiyeessitu jechaadha achirraa buunee 2008tti adda bilisummaa Oromoo inni ture ammas incitee jechaadha lamatti beecha sadii ta'anii jechaadha jijjiirama jedhee bahee jechaadha yeroo sana warri 2008tti adda bilisummaa Oromoo irraa citan kuni warra 2001tti citan irraa maal baratani dhuguma hojiin gaarii hojjetamee tura bahanii ammas lamaffaa moo itumanni sunis sirrii akka hin taane to beekamu ammas gaaffiin uummata Oromoo akka dadhabuuf godhame moo akka dafee deebii argatuuf godhame kan jedhu isintu gaafataa jechaadha itti aanee 2013tti ammas hambiraa dhalate jechaadha maaliif dhalata dhuguma warri darbanii bu'aa fidanii immoo han isaan hanqisan guutuufidha sagantaan baafamee jiru sun yookiin fudhatame suni hojiirra ooleera 2013tti dhaabni dhaabbate jijjiirama keessaa fi adda bilisummaa Oromoo keessaa baanii ijaaramanii jechaadha 2013tti kan dhaabbate obboleencootiin kan hogganamu jechaadha nen Oromoo political party wajjin hidhannoo qabu jechaadha
Egaa anan jechuu barbaade maal inni gara sadhumaatti akka ta'u darbiin dura dhaabboleen dhaabbachaa jiru kun dhaabbatiinaa kan jennuuf nuti gaaffii hin qabnu yookiin immoo diddaa irraa hin qabnu hojii maaltu hojjetame jiru irratti galchaa maqaa keenya nama dhaabbatanitti dhuguma hojiin hojjetame taanaan baay'ee gaarii hin hojjetamne taanaan accountability itti dhufu jechaadha audiitii sanatti dhufamaa jechaadha kanaafi akka itti akka ilaaltan hin barbaade jechaadha ani deebisaan jiru gaaffii dhiyeessaan jira isin wajjin dhiyeessuuf han deemaa jechaadha yoommoo yeroo ammaa kana uummanni Oromoo biyya keessa jiru qeerroon hoogganamee ijoolleen hawaasaan hojjetaa jiran maasii hawaasaan galmeessaa jiran ni beektu jechaadha dhuguma dhaabbileen dhaabbatan kun moo jiran kun isaan sana gargaaranii ji'a kudha lama waggaa kana keessatti illee hammam gargaaramaa jiru moo ammas itoo kun kanaan jiru uummanni soo rakkachaa jiru dhaabboleen nuti asitti akka aayilaandii tokkotti jiraachuu dandeenya dhuguma gaaffiin ammoo yoo ta'e fooyyessuun gaariidha hojjechaa kan jirru gaaffiin uummanni biyya keessaa gaafachaa jiru irratti hundoofneetudha kan jedhu gaaffii isa guddaadha jechaadha waliin argatu taanaan manni kun yookiin immoo qaamni ammas jiru kun ilaalee yaada isaatti kennachuu danda'a jechaadha it's not too late fooyyessuun ni danda'ama yookiin immoo bakka hin jirru yoo ta'an immoo wal goomsuu hin qabnu nutis wal saalfachuu hin qabnu gandaan isaa ta'u yookiin immoo umriitiin isaa ta'u yookiin immoo wal beekumsaan isaa ta'u kuni dhaabbachuu qaba uummanni Oromoo biyya keessaa du'a sodaateetu ijoolleen du'a sodaataniitu gaayita tokko dubbaftaniitu kaleessa mina pered indeeggarroo ta'e waan gochuu qabnu dubbadha indeeggarroo ta'e asuma irratti dhaabna maaliif yeroo keenya balleessuun barbaannu indeeggarroo jenne akkamitti tumsinaaf yoo jenne akkamitti haa gargaaru maaltu nurraa eegama bifa kamiin humna taanee dhiyaachuu dandeenya isa jedhu irratti mari'achuu qabna aneegaa Oromoon Oromoo ta'ee akka Oromootti ofiisaa danda'ee wal qabatee miila lamaan dhaabbatee kana booda abbaa fedhe wajjiniin haasa'e mootummoota aangoota biyya alaa wajjiniin haasa'e illee waan haasa'u beeka Oromoof dhaabbatee afaan tokko haasa'uu danda'a jechuudha. Ofii keenya saakrifaayisii qaba kana gochuuf egaa Oromoof hojjenna wanne Oromoo bakka buuna yookiin immoo afaan Oromoo isa biyya keessaa taanee dubbanna yoo jenne nurraa waan caccabuu qabutu jira kan jedhe sana ofii keenya caalchisuu dhiisne uummata sana yoo caalchisuu dandeenya itti kannaa bakka biraatii barbaaduu dhiisne Amaararraa yookiin mootummaa Ameerikaarraa barbaaduu dhiisne yoo ofii keenya dhaabbachuu dandeenya. Goolabne jechuudha. Sa'aatiin keenya xumuramee. Xannoot na hafeera. Sa'aatii nu kenname keessatti xumuruun egaa dirqama waan ta'eef hundumarrattuu wanti kun ta'uuf deemaa nama baay'eedha qabna. Yeroo guddaa gaafiif deebii keessatti yaadni waan jiru achi keessatti waan hafe ibsitaa sana dabarsees. Thank you. Adda dinqileef baay'ee galatoomii. Waan baay'ee bareedaadha. Dubartoonni qabsoo Oromoo keessatti hanga amma dagaagamanii jiranii garuu of dura kun itti fufuun qabu. Kanaaf dubartoota keenya gara qixxee qabsoo keessatti fiduun nurra jiraata. Gara qixxee falmii keessatti fiduun nurra jiraata. Uummata kanaaf walakkaan dubartoota. Yaa kanaaf hiree qixxee qabu jechuudha. Kana mirkaneessuun dirqama hunda keenyaati jechuurraa kaate tokkummaan Oromoo maangamta akka barbaachisaa akka ta'e wal qabannee gara galma keenyaatti deemuun hangamta akka barbaachisaa akka ta'e wal malee homaan qabnu isa jedhu sentiraal dubbiinshee jechuudha. Wal qabuuf wal takaaluurraa dhaabbannee tokko taanee gara fuulduraatti deemuu qabna yaada jedhu of keessaa qaba. Jechi bu'uura yaadni bu'uura kan ishiin kaaste kanatti fakkaata. Kanaaf egaa isin dhaggeeffattaniittu itti aansee kan dubbachuun irra jiru Dooktar Girmaa Gabrasambatturee ni qaqqabne bakka isaa itti aanee kan dubbatuun irra jiraatu obbo Gaaruma Waaqasaati. Sa'aatiin amma daqiiqaa
kudha tokkoof daqiiqaa digdamaaf inni haasaa wal fakkaatu nu godha jechuudha dhaggeeffanneeti yoo Dooktar Girmaan dhaqqabaa ta'uu baate bireek wayii fudhanneeti achirraa itti fuuna jechuudha. Okay, guddaa galatooma koree qophii kana qopheessee fi isinis asitti argamu keessaniif guddaa galatooma dhuguma namatti toltu. Oromoon akkas baay'atee yeroon arge xiqqaadha yeroo dheeraa fi kanaaf akkuma inni jedhetti fufagaa yeroon koo xiqqaadha. Sagantaan ani qabadhee jiru achirratti ilaalaa maal jedhaan inni jalqabaa we stand united we stand hunde sirriitti wannu ngone wannu gurbe gararara kutitaka okay amma argamaa jira united we stand divided we fall jira jechaani yoo wal taane ni moona afaan oromootiin jechaadha yoo moo walin taane yookiin moo yoo walamne moo ni kufnaa yookiin ni moo walnaadha dubbichi akkuma beektani human rights league of the Horn of Africa dhaaba jedhu irraati hunde peejii lammaffatti naa deebi'e isatti sin deebisaa gaggabaabsee isinitti barbaada namoonni baay'een beekuu dandeessu warreen beektan yoo jiraattan gaggabaabsee isinii hima dhaabni kun kan dhaabbate 2007ttidha Kanaadaa keessatti namoonni biyya turtan yookiin biyya keessa salgaltam keessa warri jirtanii gaazexaa urjii ni beektu gaazexaa urjii keessa hojjetaa turre yeroo sanatti immoo dhaaba tokko dhaabne turre Human Rights League kan jedhu jechaadha maaliif gaazexaan sun waan baay'ee baasuu waan dadhabdee fi waa'ee mirga namoomaa dhaaba waan barbaadu dhaabne turre jechaadha garuu irraa hidhamne waggaa tokko keessatti isa booda manadhaa keessa erga baanee dhufne immoo akka carraa namoonni baay'een Kanaadaatti waan dhufanii fi achitti dhaabne jechaadha kana dhaabni kun erga dhaabbatee hojii guddaa baay'ee hojjeteera achirratti dubbisuu dandeessu gara 200 ol bifa adda addaan dhimma Oromoo irratti uummata biraa irratti illee gabaasiira jechaadha biyya lafaat waliin ga'e jechaadha kanaafis gabaasni godhamaa ture walumatti qabamee dhugaa ta'uusaa fi walitti aansee ba'uusaa irraa kan ka'e United Nations keessatti dhaabni kun kursii qaba jechaadha kursii 15 qaba kursii sammatti irra teessan kan jechaadha miseensa United Nations jechaadha United Nations waajjiroota 3 qaba guguddaa New York headquarter keessatti 5 qaba Geneva keessatti qabna Vienna keessatti 5 qabna jechaadha 15 jechaadha kanatti dhimma ba'an jirru namoonni akka gurmaa'anii irra caalaayyuu karaa ikoonoomii yookiin immoo dinagdee karaa mirga namoomaa karaa hawaasummaa karaa adda addaa gurmaa'anii akka irratti hirmaatan yeroo baay'ee affeeraa ture gochuu hin dandeenye kursiin keenya sun achumatti gogee affeeraa qullaa affeeraa jechaadha ani waggaatti guyyaa 2 yookiin guyyaa 3 walgahii irratti hirmaadhee waan ta'aa jiru ibsa karaa kanaaf kursiin sun akkumatti lafatti hafee jira namoonni kana fedhii kana qabdan irra caalaayyuu riseercheroonni waa'ee riseercherii kan mataa keessan kan dhiyeeffachuu barbaadan yoo jiraatan qunnamuu dandeessu jechaadha qunnamuu dandeessu akka irratti hirmaatantu jira yaaqtanii dhiyeeffatu waraqaa keessa jechaadha uummataafis dhimma baasaa isiniif dhimma baasaa jecha kanumaan bira darba isa jalatti ani himuu barbaadu gara fuulduratti gara jalqabatti na deebisa jalqabaarratti jalqaba peejuwaan jalatti akkuma argitanii waan sadiitu jira inni tokkoffaan maal jedha yoo dhaabboleen keenya yookiin immoo uummanni keenya beektonni keenya yoo wal taane hawwii uummata keenya bakkaan ga'uu fi salphaadhaa jedha success yoommoo akkasin ta'u taane faallaasaa yoo hojjenne gaaffiin uummata keenya amma jiru dhuman argatu yookiin immoo xumuran argatu itti fufaa jechaadha kun kan xiyyeeffatu Oromoo illiis kan jedhaman irrattidha Oromoo illiis yoggaa jennu baay'een keessan ni beektu namoota dhaaba keessaa qofaa miti namoota beektota irra caalaa immoo akka dhaabatti wal gurmeessan murteessoodha jechaadha
kanaaf sadaffaa irratti kanan kaayeru dhaabboleen Oromoo adda addaa jiru. Dhaabboleen kun maqaa Oromootiin socho'aa jiru. Dhuguma maqaa Oromoo amma socho'aa jiranitti Oromoon stakeholders jechaadha hundumti keenyayyuu dhaaba sana keessa hin jiraatiin miseensadha. Warri hin jirres maqaa keenya waan socho'aa jiranii fi irraa gaaffii qabnaa jechaadha. Kana waan ta'eef dhaabboleen siyaasaa Oromoo maqaa Oromootiin socho'aa jiranii qoratamuu qabu, ooditii ta'uu qabudha. Ooditii ta'uu qabu jechaan akka horii hammam baaftee hammam gashtee osoo hin ta'in sagantaa baafatanii maqaa keenyaan kaawwatanii sanarratti hammam hojiitti jiraniiru isa jedhu ceenaa jechaadha. Kanaaf hundi keenya gaafachuu qabna. Kan kana gaafannu maaliif yeroo ammaatu kanaan nu ga'e jechaadha. Yeroon amma keessa jirru Oromoon yeroo ammaa kana safuu beekna wal kabanya sana dhiisuu miti garuu mirga keenya yookiin immoo mirga uummata keenyaa gaafachuu qabna. Maqaa uummata keenyaatiin kan ta'aa jiru nutti himuu qabu. Dhaabboleen affeeramanii akka jiran nan beeka. Himaniiru irratti argamaniiru argamni hin beeku. Yookiin akeekuu yaala yookiin karaa garas uummata Oromoo qajeelchuu tolcha. Haalli bara darbee fi bara kanaa garaagari. Malli bara darbee uummatnii fi dhaabbotni Oromoo hordofaa turanis sanuma waliin jijjiiramuu mala. Kanaafuu korri kun kora murteessaa fi bifa isaatiinis duratti haaraa ta'u malee isa xumuraa miti. Waldaan ogeessota seeraa Oromoo seerrii fi heerri danqaa keessa jiraachuu isaa fi uummatni Oromoo akkuma uummata kamiyyuu haala akkanaa keessatti hoggansa siyaasaa cimaa kan uummatni hubatee waliin deemu uumuu barbaachisaadha jedhee amana. Hayyoonni jaarmiyooleen hawaasaa keessaayyuu dhaabbotni siyaasaa Oromoo hundi kanuma hubataniiru jennee amanna. Ammaan kanatti addunyaan alagaan dhiyoo fi fagoo uummatni Oromoo keessaayyuu dhaabboti siyaasaa uummata Oromoo irraa hoggansa eegaa jira. Gaaffiin mirga uummatni Oromoo kaasee jiru akkuma beektanii ollaa Oromootti darbeera. Oromiyaa fi Oromootni muuxannoo isaanii gammachuudhaan uummata cunqursaa ofirraa fonqolchee dabarsuuf socho'uuf qooduun isaa gaafatamaa jira. Hoggansi siyaasaa sirrii fi bu'a qabeessa ta'e gaaffii akkanaa maraa ni deebisa. Egeree Oromiyaa fi seeraa fi sirna tolcha. Korri kun isa duraa malee isa xumuraa akka hin taane kanarraa isa kana caaluu fi kan karoorri qabatamaan irratti nu ceesisu akka nu ceesisu tilmaama. Korri kun koraa nagaa fi koraa milkii haa ta'u jechuudhaan mariin keessan amma irraa kaasee banamuu isaan isin ibsaa. Waan dhaggeeffattanii fi baay'ee isin galateeffadha. Milkaa'aa isiniin jedha. Kanatti aanee waan goonuu marii keenya kan cheerii nuu godhanii obbo Tashaaleedha. Isatti aansee warri paaneliin as ba'anii yaada isaanii wayim iskeejulii isaanii dhiyeessu. Obbo Tashaale. Kanatti aanee kan
dubbatu sagantaa jiru sinitti hima dubbatu garuu Dr. Galatoom Dr. Trevor Truman moggaafamee erga Oromoo ta'ee booda Galatoom jennee waamnu kana booda Trevor jennee waamnu asirratti haasawaa gabaabaa keynote speech isa jennu sana nuuf go'a jechuudha. Yaa kanaaf Dr. Galatoom sitti affeeraa jechuu beektaa mi? Yaa. I'm not big enough for this. There we go. Well, thank you very much. It's an honour and a privilege to address you here this weekend. Although I was initially reluctant to do so and needed persuading by Alberto Shali there, and I'm still wondering why he wanted me to present a keynote address this weekend. However, I have to say it's really lovely to see friends from not only the UK but Germany, Belgium, Netherlands, USA, Canada, and especially friends from abroad that I've met in Kenya, people that I met in Kakuma, people who helped me in Kakuma camp and who helped me in the slums in Nairobi when interviewing refugees. It's wonderful to meet these people again. And I must say congratulations to the organisers. This is the first Oromo event I've ever been to that started within an hour of the opening time. I normally joke that Oromo people do not need clocks or watches, they need calendars. But today you've shown that watches are indeed appropriate. Well done. Little did I think that 28 years ago, when meeting Lydia Namara, Taha Abdi, and Mohammed Amin, now known as, I was then known as Jamal, at my start of the Oromo journey back in 1988, little did I know that I would be seeing friends, Oromo friends, die over the next 28 years. Little did I know that I would be adopted as an Oromo citizen and be standing here as Gelato to address some of those who may be holding the future of Oromia in their hands. I'm not a politician, I'm a bad-tempered irritant, I'm politically naive, but I have some common sense observations which I will pass on. I've been present at many occasions which have been described as crossroads, turning points, pivotal moments. They were not. It's all part of a process with one important stage after another important stage. But today is important for several reasons. We are being noticed now more than ever before. We've been ignored up until now, partly because of poor organisation and partly because the Oromo people are poorly connected. We're benefiting now from other people's joining in the struggle and their connections, their better connections with the media and with NGOs, including Human Rights Watch and Amnesty International, which should be impartial. But because of these connections, more is being said about the Oromo struggle and the difficulties in Ethiopia. To some extent, this is our own fault. We have been inward looking, talking to ourselves like a pastor preaching to the choir in the church instead of reaching out and speaking to others. We need to cooperate with each other, that's paramount, but we need to reach out and cooperate with other people too. Imagine my embarrassment. 2 days ago, I was speaking to a man who runs a small NGO in the UK, facilitating enterprises run by refugees. And we cooperate on a venture to stimulate the government to welcome more Syrian refugees in the UK. We were at an event on Islamophobia 2 days ago,
And he was telling me that he knew about the Oromo. He's helping an Oromo establish an enterprise up in the northwest of England. He's been doing this for over a year. But I didn't know this. I haven't been told. It's the lack of communication and cooperation between Oromo people in the UK. Imagine my disappointment when the Oromo Church in London refused to cooperate and help in financing the education of schoolgirls, Oromo schoolgirls in Nairobi. And imagine my anger when a couple of years ago I was delighted to be at a lovely Oromo wedding in London, when the pastor used this wedding, this joyful occasion, as a platform to launch a homophobic rant. And now this is not the way to do things. You don't campaign against other people's human rights when you're trying to promote your own human rights. This will not do the job. Or as we say in rural Britain, this won't get the pigs in. It won't cut the mustard. We need to get over our own egos. It's the trampled grass who are important, not the trumpeting elephants. I'm sick of seeing promising people who sacrifice the good of the people on the altar of their own ego. We need to rise above this ego thing. We also need to rise above the cheap politics of populist racism. We've seen a rise in xenophobia and racist hatred in Britain since the Brexit vote, and some reversal of the progress that's been made in relations between peoples over the last 70 years in Britain. It's very easy to whip up intolerance of other people, and Oromo politicians are just as guilty of this as others have been. We need to cooperate not only with each other, but we need to reach out and cooperate with others. Just like the founders of the Machachalama Association said in the 1960s, and just as we were reminded about this by Alamu Kitesa himself at an OSA conference in 1996 in America. We need to reach out to others. As James Jeffrey, a journalist who wrote in the UN news agency IRIN on the 3rd of October, he wrote an article called "Is Ethiopia Unraveling?" Now this in itself is a huge step forward. You'd never see a headline like that before, not in my knowledge, on a mainstream media outlet. "Is Ethiopia Unraveling?" was the title of his piece. He pointed out that Amhara protesters in Gondor region were carrying posters calling for Bekele Gerba to be set free from prison. Have we seen Oromo protesting about the detention and torture of British residents and Gimbok 7 vice chairman and Dargachu Tsige? Have we seen Oromo people protesting about that? Have we seen Oromo people going to the embassy? Have we seen Oromo people going to the Foreign and Commonwealth Office complaining about the treatment of Andargachu Tsige, a British resident in Ethiopia? Have we seen that? I have not. How many Oromo have we seen campaigning about refugee rights in the UK? How many Oromo have we seen campaigning about the treatment of youngsters in Calais, or getting under 18-year-olds from Calais into the UK? This includes Oromo kids who come through Calais. Oromo are ideally placed to campaign against Islamophobia in the UK. With Oromo Christians, Oromo Muslims, we are ideally placed to be pivotal in that struggle. Have we seen Oromo doing this? No. Have we seen Oromo campaigning about the weapons trade? It's British weapons that are killing Oromo refugees in Yemen, dropped by the Saudi Arabian Air Force, whom we supply with planes and bombs. Have we seen Oromo complaining about this? No. Have we seen Oromo complaining about immigration detention
in the USA and the UK. There's lots of injustices in the immigration system in all Western countries. Have we seen Oromo complaining about that, protesting about that? No, we've all been inward looking. As James Jeffrey said, this journalist in the UN news agency IRN, but the civilian opposition is also criticised for not matching the volume of its anti-government rhetoric with effective policy alternatives. He continues, today the opposition remains divided, apparently unable or unwilling to coalesce into a single effective voice. This is your job this weekend, to begin forging this effective voice among yourselves and with others. The ability is there. We need the willingness, which is possible, to forge. We need to work hard. I remember Zenawi, who happily now is roasting in hell, I hope. I remember him saying in 1991, the Oromo were having parties while we, the TPLF, were digging trenches. They were working when the Oromo were celebrating. The time is right. Ngasa Kumsa, one of my greatest Oromo heroes, said in, I think it was 1990, that the Oromo struggle is like a big cooking pot. It takes a long, long time to get it boiling. But once it's boiling, you cannot stop it. It will cook itself. Now, the Oromo youth are boiling. They're brave, perhaps foolhardy, with everything to lose individually, nothing to lose collectively, with everything to live for and to gain. And when Faisa Lalisa crossed his forearms for the world to see as he crossed that marathon line, that was a sign that the pot is boiling. Now's the time to get to work. Leave your egos outside and leave your prejudices behind. Never before has it been so important to agree on strategy and to speak with one voice. I wish you good luck and may your gods be with you. Thank you. Galatomi Dr. Galato. Walgahii keenyatti fufee jechuudha. Kanatti aanee warra kaanii gara waltajjiitti waama. Adda Dinqinesh Dheeressaa kanatti aanteetu dubbatti. Dr. Girmaa Waldasambat dhaqqabee yoo ta'e hin beeku. Dhaqqabee jiraata isaa dhufuun gaara waaqasaa as waltajjiitti as kootu wal duraa duubatti fuudhu. Really, we are assessing the past and pointing the future. Whichever is Malakate Shenu UCT, Bakabutu, Duartotat, America Rabbit. One initiative Maraga. Nagaa Waaqayyoo isiniif haa baay'atu akkam jirtu. Akkuma obboleessi koo jedhee egaa waan natti fakkaatu isa kanaan dura maal keessa turre amma eessa jirra
gara fuulduraatti maal gochuu qabnaa isa jedhu waaniin qofaa kootti yaadu uummata koo saba koo wajjiniin gadi baasee dubbadhee waan ta'u irratti akka hubannu jedheen. Duraan dursee warra sagantaa kana qopheessee asitti nu affeeree guddaan galateeffadha galatoomaan jedha. Kanatti aansa dhiifama naa godhaa afaan waliin makeen dubbadha maaliif jechoonni tokko tokko bakkatti sirriitti naa ibsanitti afaan ingiliziittan dhimma bahaa isa kaan afaan oromootiin dubbadha naaf kolcha kana naa fudhattu dheeruma yaada. Yoo fedha keessan ta'e dura jaarmiyaan bakka dhufee bakka bu'ee dhufe xinnoo ishee waa isaa ibsuu barbaada. Ijaarsa dubartoota Oromoo addunyaa bakka bu'een waamameera. Waa isaa xinnoo isheetiin ibsuu danda'e ranaa gootu. Xinnoo ishee ranaa godha. Ijaarsi dubartoota Oromoo bara 2007 USA keessatti ijaarame non-profit non-political organizationidha. Kana jenna viizhiniinsa dubartoota Oromoo politically, economically, socially, culturally empowerii gochuudha. Gabaabaadhumatti asirratti argitu yeroo nutti gabaabbata. Miishiniinsa isma argitan kanadha badaa keessa deebi'uun baadhe yeroo hin qabu inni nan darba gooliin keenya sachuma jira. Dhumarratti waa lama qofaan dubbachuu barbaada. Parpasiin keenya sachuma jira. Dhiifama sa'aatiin qabdu na jedhaniiru kanaaf ani gaggabaabsa. Means of achieving waan kana bakka gahuu fi core value keenya sachuma jira. Dhiifama naa godha. Amma ammaatti hojiin hojjetaa turre bakka adda addaatti dubartoota gurmeessuudha, ijaaruudha, konferansii adda addaa gochuudha, treeningii adda addaa walii kennuudha. Kaalcharaal yookiin immoo aadaa keenya argisiisuudha karaa adda addaa. Bakka adda addaatti konferensoota gaggeessaneerra. Sagalee uummata keenyaa ta'uudha immoo sagalee uummata keenyaa taanee hiriira baasuu of beelessine waa'ee taa'usii fuuldura dhaabbanne guyyaa 2 guyyaa 3 buluu xalaa'oota adda addaa addunyaa irratti bakka mootummoota addunyaa irratti iyyachuu waan kana fakkaataan hojjechaa turre. Akkasumas amma dandeenyetti ijoollee keenya warra rifiijii karaa rifiijii warra jiranis gargaaruu yaalaa turre. Amma garuu projektiin guddaan hojjechuu irra jirru afaan Oromoo ijoollee keenya daasporaatti dhalatanii guddatan barsiisuu jalqabne July 2015 irraa kaasnee jechuudha. Kanarratti baay'ee namni hundumtu akkana dhagawaniin barbaadu generationiin Oromoo biyya alaa jiru nu booda dhaabachaa jira. Kana beekuu qabna. Identity crisis tokkoffaa identity crisis ijoollee keenya irratti uumaa jirra. Lammaffaa ijoolleen keenya Oromoo akka Oromootti taatee itti fufuu hin dandeessu. Awurooppaa fudhadhaa afaan adda addaatu jira. Jarman afaansaa qabaa, Noorwee afaansaa qabaa, biyyi hundumtu Faransaay afaansaa qabaa. Ijoolleen kana keessatti guddatti. Ijoollee kana walitti fidnee sin Oromoodha jennee afaan ittiin ijoollee kana Oromoo goonuu hin qabnu. Kana hundumti keenya haa hubannu. Erga darbeeti gaabbina nuti yeroo hundumaa. Otun beekin erga liqimsamnee booda gaabbinaa adaraa keessan hundumti keessan sammuu keessan keessatti fudhadhaati galaa akka irratti hojjetan waliin hojjenna barbaachisaa ta'e. Kanaaf ijoollee keenya afaan Oromoo barsiisuun nu barbaachisa. Waa'ee isa dura waa'ee UN jedhu xinnoo duubatti naa deebisi. Xinnoo ishee duubatti. Xinnoo gadi buti. Darbe amma xinnoo ishee darbe barreeffama bira naa gahe darbe ishee kana akka dubbisnu barbaada waa'ee UN inni jedhu
darbe mai infama darbe darbe gadi fuulduratti darbe eeyyee darbe ifama darbe kun ijoollee otoo sagaleen isaa dhagahamatee baay'ee namatti tola faarfannaattiin isaan afaan oromoo caasaan keenya kana darban mayyuu kana asirratti deebi ishee kana naa dubbisaa ishee kana waan UN jedhu waa'ee dubartootaa irratti naa dubbisaa sirriitti naa dubbisaa sinitti mul'ata miti ani dubbisuu nan barbaachisu please read it dubartoota ijaaru harki 50 dubartoonni mana taa'anii haga deemne as geenyeerra bu'aa keenya garuu argaa we need dubartoota gadi baasu dubartoota hirmaachisuun nurraa eegama tokko keenyarraa waan takkallee furmaata argachuu hin dandeenyu hirmaannaa dubartootaa ala kanaaf kanarrattis naa hubadhaa waanuma kana jedheen darbasaadhaa fi gara shaharraattiin darba har'aa seensa se jedhutti naa baase okay ishee kana naa ilaalaaga oto kufnaa beekanii kufnee cabnaa beekanii agaarran utaalanii oto duunaa beekanii duunee bannaa beekanii walittuu nammaatanii jetti walliftuun biyya keenya kana naa qabadhaa oto waan gara fuulduraatti ta'uuf jiru beekna ta'e yookiin hubanna ta'e hagamma rakkoon kun guutee nurra darbee asin nun ga'u ture kana yeroon jedhu Oromoon waan hubatu waan argachuu koomiti garuu nam tokkeen dhuunfaadhaan waan nutti fakkaate waan hojjennuuf miidhaa ummata keenyarra geessisaa turre jirras har'a kanaan irratti dubbadhu ummanni Oromoo eessaa ka'ee eessa gaheera gara fuula duraatti gara mitti adeemuu qaba isa jedhu akkuma obboleessi koo silee assessing the past and pointing the future isa jedhudha kana yeroon jedhu waan hunda isin caalaa beekee miti isin hundumti keessan na caalaa waan baay'ee beektu garuu waan natti fakkaate waan na keessa jiru saba kootti baasee ummata koo wajjiniin isa sirriitii akka sirriitti sirriin taane moo wal sirreessine akka itti adeemnuuf hin barbaadu hubachiisan qaba asirratti wantoonni an asirratti dubbadhu hundi yaada mataa koo akka ta'e naa hubadhaa yaada mataa kooti nama tokko yookiin immoo gartuu tokko komadhee isa kaan jajuuf miti kanaaf niitiraalii hammataa koo ta'uu sanaa ilaalaa garuu immoo dhugaa jirtu irratti waan natti dhagahame firoottan koo waa'ee Oromoo nu galchettanii addana jirtan wajjiniin mari'achuudhaaf kana keessatti adaraa jedhee kaniin gaafadhu garaa qulqulluudhaan wal dhaggeeffannee akka saba tokkootti waan gochuu qabnu akka gochuu dandeenyudha yoo dogoggorri jiraate yaada dogoggora ta'e sanarratti qofa akka wal sirreessinu malee personality akka walitti hin buune waa'ee personality akka hin taane dogoggora yaada irratti yeroo hundumaa yaada irratti wal mormuu hin qabnu malee personality irratti miti kana naa hubadhaa jechuu kooti gara ijoo dubbii kootti yeroo deebi'u egaa ummanni Oromoo bara Minilik irraa kaasee waan keessa darbaa ture hundumti keenya ni beekna isa sana
xinno isa darbeerraa xinnoo ishee hubannoo akka qabaannuuf xinnoon tuttuqama mataa ishee ani badika akka hubannuuf Oromoo keessa gantuun ni jira gowwoomamuun yookiin nama amanuun ni jira bara minili gantummaan akka goobanaa daachee fi nama amanuun yookiin immoo gowwoomsamuun akka Abishee Garbaa otoo hin jiru ta'e minilikas hin darbu ture bara dargii keessa itti fakkaachuun yookiin immoo gowwummaa akka Hayilee Fidaa otoo hin qabnu ta'e yeroo sana Oromoonni dammaqanii wal ijaaruu jalqaban mancaanii nafani ture bara wayyaanee keessa nama amanuurraa kan ka'e waraana keenya mooraatti gashinee otoo hin ficcisiisne ta'e wayyaaneen akkas akka garaashee biyya keenya keessa burraaqee haga kanan geessitu xumura wayyaanee kana keessatti immoo garaa fi dantaa ofii ilaaluudhaan uummata cabsanii uummata keenya cabsiisaa jirra yeroo natti yonni egaa otoo baay'ee iftee naan jettu otoo fifaachuun booda dhufeedha Oromoon kanaaf otoo gahin dura darbisnee akka yaannuufan hin barbaadu yeroo ammaa kana maal gochaa jirra bakka kanatti waan gochaa jirru sirriitti yoo hubanne effektii isaa maal akka ta'uuf jiru arguu dandeenya critical thinking nu barbaachisa amma waan irra jirru kana hubachuuf waan gochaa jirru Oromoon biyya keessaa lamatti reeni Oromoo biyya keessaaf Oromoo diaspora jedhee lamatti reera ofii isaa waan gochaa jiru Oromoon biyya keessaa dhiiga isaa dhangalaasee qabsoo finiinsaa jira nu birmadhaa sechaa jira kana qabadhaa Oromoon biyya keessaa qeerroodhaan hoogganame tokko tahee wayyaanee raasaa jira warra duriis naasisaa jira jecha qeerroodhaan hoogganame isa jedhuu fi warra durii kana beekaadhuman dabarsanii jedhee qeerroodhaan hoogganame isa jedhu kana qeerroon eenyu isa jedhu gaaffiitu ture amma gidduu kana garuu gaan kana qopheessee booda ofuma isaanii of obsaa jiru achi keessa linnu warra duriis raasaa jiran jedhu kana yeroo kana warri duriis Oromoon hagga kana gaha jedhanii yaanne ture amma naasuudhaan ka'anii asifachi wacabbaraa namoota keenyas tokko tokkoon sammuu xaxaa jiru asirratti sirriitti wal hubannu afaan faajjii uummata keenya keessatti uumaa jiru har'as nuti isuma isaan jedhan fuunee afarsaafii jirra jagnoota Oromoo nuu faarsaa jiru warra bara xaaliyaanii faa bara daddaa Itoophiyaaf du'an warra jedhan kana jagnoonni kun yeroo sana handhumanii fi Itoophiyaan kun jaara Itoophiyaa jedhanii handhumanii fi Itoophiyaa Abashaan keessatti kabajamu Oromoon keessatti salphatu eeguuf turan han hojjetaa turan malee Oromoon bakka biyya isaa ta'e abbaa biyyaa ta'e keessatti jiraatu miti isaan falmaa fi an turan jechuudha itti dhaadachuun keenya bu'aan isaa maaliidha se jedhu akka hubannuuf jedheen Oromoon diaspora maal gochaa jira mee tokkoon keenya waan gochaa jirru ofii keenya haa ilaallu anarraa jalqabee jechuukooti kana gochuuf ofii keenya ofaa gaafannu riisarchiin nun barbaachisu waan keessa jirruuf waan gochaa jirru fi keenya waan beeknuuf riisarchiin nun barbaachisu beekna hundumti keenya waan gochaa jiru amala keenyaa fudhannu ifa manaa godha ani dhugaa dubbadhee dhugaarratti haasa'uu hin barbaada amala keenyaa ilaallu wal goomachuu wal tuffachuu wal salphisuu wal xiqqeessuu wal hamachuu wal dura dhaabbachuu waan tokko jalqabe yookiin informationii walii irraa hatu isa hojjetu irraa ejjetanii anatu hojjete jedhanii of faarsuu of argisiisu nuti xinnaa ta'uu ta'e isinitti dabalaa
hojiidhaan ijaarsa tokko irratti tokko biraa ijaaruu masaanuu ijaaruu jechuudha. Hojii tokko hojjetu faallessoo wal dura dhaabbachuu waan tokko jalqabe wal gargaaruurra wal dura dhaabbachuu jaarmiyaa tokko isa tokko kabajuurra wal dura dhaabbachuu akka hoggana uummata Oromoo maraatti uf agarsiisu yaaluu kabraa akkuma mataan nuuf mijatetti tokko karaa keenya irraa aangoota Ameerikaa kabiroo haasofsiisaa jirra. Qunnamtii gochuun hamaadha jechuu koo miti garuu yeroo nuti goon effektiin isaa maaliidha isa jedhudha. Kuni ani wala isa gara fuulduraa hin dubbanne. Hin dubbanne isa gara fuulduraa. Waan jennee dubbisnutu murteessa. Akka fedha keenyaatti dhaqnee haasofsiisna. Inni tokko Itoophiyaa tiksuuf dubbata. Inni tokko Oromoo naa bilisoomee dubbata. Jarruu kana nuu hubachuu hin danda'ani. Confusion isaan gidduutti uumna. Kiliirrii waan ta'e. Warra Habashaa wajjin inni seeroo negosheetii goonu kun wanniidha. Akkuma nutti dhagahameettidhaan wajjin hariiroo uumnu. Uummata Oromoo bakka buunee miti. Mataa keenyaan. Kuni walii gallee gaaffiin keenya maadha waan hojjechuu qabnu maalidha se jennee adda baafannee afaan tokko ta'e yeroo dhaqnee dubbanna ta'e waan gaariidha. Kameera kaasina. Kanaafis mootummoonni itti himachaa jirru nu dhagahuu didaniiru. Irraan darba waan baay'ee as keessa isa gara fuulduraatti maal goonaa isa jedhu irratti hin dhufa yeroon koo xinnoo dheedhanii kana keessaa ba'uuf maal gochuu qabnaa isa jedhu hin dhufa. Afaan Ingiliziitiin hin dubbadha. Waaltu nu barbaachisa maal gochuu qabna. Tokko transparent communication qabaachuu qabna. Kuni akka isa amma jeequmsa kana keessaa nu baasa. Wal komachuurra walitti dubbannee transparency taanee walitti haasa'uu qabna. Inni biraa breaking down silos jechuun sammuu keenya keessatti tuulamee isa ture. Sammuu ego, sammuu wal hamachuu, sammuu wal jibbuu, sammuu wal irraa fagaachuu of keessaa caccabsinee gantuu qabna. Kuni maal dhuuma? Open mind taanee walitti haasa'uu dandeenya jechuudha. Isarraa kaanee open mind people can see the future. Open mind yoo taanes fuuldura keenya arguu dandeenya. Isa booda solid foundation irratti wal ijaaru. Solid foundation wal amantii yaada tokko qabaachuu uummata keenya haalatti bakka bu'u irratti hojjechuudha. Isa gara fuulduraa ani akka koottanii yaadu. Inni dura Oromoon Oromoo ta'ee miila lamaan dhaabbatee of danda'uu qaba. Kanatti hirkanna as deemna wanne kufaatiidha. Inni hirkachuuf dhamaanus nu jalaa kufa. Maaliif nun dhamanu kaa? Yoo jabaannee ammallee ijoolleen waan gochaa jirtu sana keessatti dhageettii qabaachuu jalqabneerra. Tuffatamuu keessaa bahuu jalqabneerra. Yoo of taanee dhaabbanne yoo akka Oromootti dhaabbanne malee gara fuulduratti adeemuu tuffatamuu keessaa caccabuu keessaa bahuu hin dandeenyu. Kanaaf yaada tokkoon waan gochuu qabnu. Han ilaaluu qabnu kana gochuuf han ilaaluu qabnu. Uummanni biyya keessaa maal barbaada isa jedhu gaaffii kana of gaafanne gaaffii sanaaf deebii kennuu qabna. Gaaffii sanaaf yeroo deebii kenninu waan hojjechuu qabnu beeknaa jechuudha. Miinaa keenya addanatti gaafaanicha ni jedha. Addaan baasuu dandeenya ofii keenya jechuudha. Isa uummanni Oromoo gochaa jiru hin deeggarramoo hin